Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Barootaan duratti addunyaan kun osoo hin uumamin duratti galateeffannaa malummaa kee irraa burquun galateeffamaa kan turte qulqulloonni samii irratti abbootiidhaanis biyya lafaa irratti kan galateeffamtu tokkummaaf sadummaa keetiin addunyaa kana kan uumte booda irrattis immoo galateeffannaa keetiif ergamoota qulqulloota akkasumas immoo dhala namaa akkasi galateeffataniif kan uumte yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu ulfinnii fi galanni siif haa ta'u. Jalqaba irratti kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Gannet Qeesis Balaachoo Ayidaanyoo bulchaa mana kiristaanaa kanaa akkasumas bulchitoonni mana kiristaanaa garaagaraa barsiisonni wangeelaa iddoo kanatti ayyaana kana kabajuudhaan walitti qabamtan maatii Waaqayyoo fagoorras dhiyoorras guyyaa irraa kanaa waamicha abbaa keenya Sillaasee bu'uura godhachuudhaan mana isaa keessatti eebba isaa qooddachuudhaaf akkasumas immoo suga bara baraa argachuudhaaf mana isaa keessatti kan walitti qabamtan hundumti keessanuu maatii Waaqayyoo nagaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha akkam bultanii እንደምን አደራችሁ እንደምን እስከ ሰዓት ደረሳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ብለን የተመሰገነውን ስሙ እንድናመሰግን በቅድስናው ተራራ ላይ የሰበሰበን ዛሬ በዓሉን ለማክበር የተሰበሰብነው የፈጣሪያችን የአምላካችን የቅድስት ሥላሴ በረከት ይደርብን። እንኳን አደረሳችሁ ልብላችሁ አመስግኑት። ሀዲኬኛ ቁልቁሌቲ ቁልቁሎታ ኦቦሌቲ ኤርገሞታ ዳሰቦንዳ ከንታቴ ሰዴን አደታን አባ ኢልማ ፉረ ቁልቁሉ ኬሳ ኢልሚ ኢሼራ ፎንሼራ ፎን ልቡ ሸራ ልቡ ፍረቴ ዳለናማ ከንቴ አዱኛ ዱከነ ኬሰ ደደቡ ሰናፊስ ኢብሳ ከንቴ ጎፍታ ኬኛ ከኑፍ ደሴ ሃዳ ሰበ ሁንዳ ከንታቴ ሃዲ ኬኛ ቁልቁሌቲ እንደብሮ ማርያም መቃንሽ ከኑፋቴ ኑፋታው ሚያደ ኬኛ ልልጀዳ ገለቴ ፈዳ ቁልቁሎኒ ኤርገምቶኒ ወሬገምቶኒ ቶሎኒስ akka kennaa fi kabaja Waaqayyoo biraa qabanitti maqaan isaanii kan ulfaatee kan galatame nuuf haa ta'u guyyattii kanaan baga isiniin ga'e amma sirra diibaa galateeffadhaa miidhil jedhaati. Koottaa haa buunu tokkoon isaanii dubbii isaanii akka waliin dhageenyeef afaan isaanii wal keessaa maqnu jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo argamuudha. Egaa akkuma kitaaba kanarraa dubbisnu keessattuu seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa laallu Waaqni keenya uuman keenya Sillaaseen koottaa haa buunu jechuudhaan yaada tokkoon guyyartii har'aa kanatti osoo gad hin bu'in duratti biyya Baabiloon jedhamuun beekamtu keessatti durseetoo uummanni achi keessa jiraachaa turan baraka kuumoofa keessatti akkuma jalqabarraa hubannu Waaqayyo gooftaan uumamtoota 22 keessa adda godhee bifaa fi fakkeenya isaatiin kan uume dhalli namaa eebba fi suga guutuudhaan akka jiraatu Waaqayyoon isa uumee ture gannatii keessa kaa'e. Egaa kun ta'ee boodatti dhalli namaa baay'achaati yeroo deemu egaa Addaam sababii balleessa isaatiin cubbuu raawwachuu isaatiin Waaqayyo irraa adda ba'ee surraansaa irraa mulqamee irraa fudhatamee Waaqayyo irraa egaa adda ba'ee boodatti Addaam iddoo kabajaa isaaf teesse gannatii keessaa gara biyya lafaatti darbatamee gara dafqarii iddoo nyaachuun akkasumas gidiraa itti arguun dhiphinnii fi gidiraan biyyatti baay'atu kanatti dhufe ijoolleen Addaamis baay'achaa lafarratti cubbuun baay'een Waaqayyo dagachuurra kan ka'e ijoolleen Waaqayyo seera Waaqayyo irra daddarbuutti ka'anii bara Noohitti uummanni biyya lafarra jiru hundumti isaaniiyyuu sababii cubbuu raawwataniif barbadaanii turan isaan keessaa maatiin Noohi ijoollee isaa sadeen akkasumas isaan haadha manaa isaanii wajjin jaayoo ta'an Noohi fi haadha manaa isaa wajjin lubbuu 8 qofti bara itti hafan ture. Egaa kana boodatti amma ijoolleen Noohi sadeen alatti biyyi lafaa duwwaa turte qullaa taatee turte sababii balleessaa isaaniitiif sababii cubbuu dhalli namaa raawwateef biyyi lafaa qullaa hanga ta'utti geesse turte jedha. Egaa kuni ta'ee boodatti Waaqayyoon Noohiidhaaf waada isaaf galeera. Uummata san keessa isaan baay'achaa jiran san keessa ijoollee Noohi faca'an san keessa ammas cubbuudhaan guutamuun yaada hammeenyaa isa Daabiloos irraa burqu sanaan guutamuun ammas gara namoota kanaatti dhufe jedha.
yeroo kanatti ammas uummanni suni osoo nuti addaan hin fanfaca'in osoo addaan hin fagaatin koottaatti akkasaa goonu yaadannoo kan nuuf ta'u nuti supheerraa ijaarsa guddaa ni ijaarraa jedhanii gara urufaa gara bahaatirraa garanatti yeroo dhufan urufa bal'aa ta'e tokko argatan iddoo Baabiloon jedhamee sanatti jechaadha. Yeroo kanatti achitti walitti qabamanii isaan supheerraa akka isaan ijaarsa guddaa ta'e hojjetan walii galan. Kanaanis isaan hundumti isaaniiyyuu ijaarsa kana ijaarree waaqa abbootii keenya barbadeessan ni waraanna jedhanii uummanni kun kaka'an jedha. Egaa kun ta'ee boodatti Waaqayyoon hojii isaanii kana arge. Waaqayyoon waan yaada isaanii keessa jiru waan uummanni kun walitti bahee hojjechaa jiru kana Waaqayyoon Sillaaseen samiirra taa'ee ilaalaati ture waan ta'eef guyyattii kanatti Waaqayyoon gara uummata kanaatti ilaalee jedha. Yaadni isaanii maal akka inni ta'e maal gochuudhaaf akka walitti qabamanii jiran jireenyi isaanii maal akka inni fakkaachaa jiru Waaqayyoo dagachuudhaan deemsa Waaqayyoo gaddisiisuun qabamanii isaan tokkoon isaanii hammeenyaaf isayyuu kan biyya lafaatti cubbuu raawwatan isaan hanqatee waaqa isaanii Sillaasee hanga isarratti hammeenya raawwachuutti akka isaan gaa Waaqayyoo argeetu uummanni kun sababii balleessa isaatiif badiin isaanii mala. Uummanni kun Waaqayyoo irratti kaka'eera. Uummanni kun gimbii yookaan immoo ijaarsa ijaaretoo Waaqayyoo irratti waraansa banuudhaaf Waaqayyoon uumamtoota maraa kan ta'e uumamtoota bakka hin jirre gara jireenyatti kan fide dursees warreen cubbuudhaan isarratti kaka'an hundumaa isaanii kan barbadeesse akka inni ta'e ammas barbadeessuu kan danda'u hundumaa gochuu kan danda'u Waaqayyoo akka inni ta'e ammallee hin barre jarri kun. Kanaaf maal jedhan gara isaatti urraalee kan ba'u kan isaan geessu dheeraa kan ta'e ijaaraa turanii jedha. Yeroo kanaadha Sillaaseen koottaa haa buunu jechuun kan dubbatan. Eegawwanii boodatti Sillaaseen waan isaan gochuu qaban uummata kana balleessuudhaaf akka duraatti hin barbaanne amma uummata kanaaf isaan kun balleessan irraa akka isaan deebi'an hojii ammeenya isaan qabatan kanarraas akka isaan deebi'aniif Sillaaseen koottaa haa buunu tokkoon isaanii dubbii isaanii akka wal hin dhageenye afaan isaanii wal keessaa maqnu jedhanii jedha. Waaqayyoon Sillaaseen samii samootarraa bu'ee uummanni kun dubbii isaan waliin dubbachaa jiran kana hammeenya walii galanii raawwachaa jiran kana akka inni hafuuf Waaqayyoon uummata kana akka hin balleessineef walii akka hin galleef wanni isaan yaadan kunis galmaa akka hin geenyeef Waaqayyoon guyyattii kanatti haa buunu jechuudhaan Sillaaseen samii samootarraa bu'anii ijaarsi isaan ijaaran kun ijaarsa cubbuu waan tureef ijaarsi isaan ijaaran kun ijaarsa ittiin Waaqayyoo irratti kaka'an waan tureef ijaarsi isaan ijaaran kun gara Waaqayyootti yaadan kan isaan ol baasu osoo hin taane hammeenya laphee isaanii keessaa maddee jiru sana kan galmatti hin geessifatan waan tureef Waaqayyoon ijaarsi isaanii kun akka galmanni hin geenyeef jecha guyyattii kanatti bu'ee yeroo kanattis afaan isaanii wal jala isaan jalaa makee jedha Waaqayyoon. Afaan jalqaba irratti sababa cubbuutiif akka inni wal jala makamu ta'eera. Har'a nuti biyya lafaa irratti kan ittiin wal lolaa oollu biyya lafaa irratti inni tokko irratti ittiin kaka'aa kan oolu tokkichi afaan koo malee kan jedhee ittiin dubbachaa oolu namoota biroo irratti immoo cunqursaa fi haala garaa garaatiin kan ittiin gidiraa adda addaa irra geessisaatii oolu kana jalqaba irratti sababii cubbuutiin dhufe jechuudha. Egaa sababii cubbuutiif kan dhufe nuti har'a walitti nyaachaa oolla. Waa'ee Waaqayyoo irraanfannee waa'ee lagaa waa'ee gandaatiin wal qoonnee afaaniin wal qoonnee ijoollee Waaqayyoo nuti gadaamessa Yordaanos keessa kan dhalanne cubbuudhaan kan dhufeen har'a sababii ittiin namoonni wal balleessutti illee hanga ga'an nutti dubbatachaadha. Egaa uummanni suni sababii cubbuutiin kan dhufe kanaan afaan isaaniitiin wal jala waan baba'eef wal dhaga'uu dadhaban inni tokko waan ijaarsaaf ta'u naa fide yeroo jiru inni waan biraa fida. Inni sun dhoqqee naa fide yoo jedhe inni waan biraa kan mismaaratti hin rukkutan yookaan immoo wantoota biroo geessa ture. Kanaanis immoo uummanni kun waan hojjechaa jira sana afaan isaanii wal dhaga'uu waan dadhabeef guyyattii kanatti ijaarsi Baabiloon inni jalqabame suni inni sun guyyattii kanatti uummanni sun masaraa Minjiskaa akkasumas immoo Waaqayyoon sun bulbulleessaatiin gimbii sanaa yookaan immoo kan Baabiloon keessatti ijaaramaa jiru sana guyyaatti jijjiskee balleessedha. Mee jiraatti Waaqayyoon galateeffadha. Egaa gimbiin isaan ijaaran suni gimbii jigee barbadaa'u ta'eera. Waaqayyoon isaan cubbuu ittiin raawwachuudhaaf kan walii galan Sillaasee irratti kaka'uudhaaf
waaqa abbootii keenya barbadeessee ture sanatti hin balleessine jedhanii kana irratti ka'uudhaaf filatan suni hojii isaaniitiinis waan sana hojjechaa kan turan suni isaan ofii isaaniitiin walii galuu dadhabanii ijaarsi isaanii akka inni jigu tokkos waaqayyoon ofii isaatii hin bulbulleessa kaasee ijaarsi gamoon achi keessatti Baabiloon keessatti hojjetamaa jiru suni akka inni barbadaa'u taasise. Uummanni sunis hojii isaaniirraa akka waliin galle ta'anii sana boodatti gara biyya garaagaraatti faffaca'anii jedha. Hundumti isaaniiyyuu akkamitti akka walii galan waan dhabaniif iddoo tokkicha ta'anii walii galuu waan hin dandeenyeef uummanni kun amma gara faffaca'ee hundumtuu gara biyya garaagaraatti gara ardii garaagaraatti babal'achuutti eegalee jedha. Haala kanaan faffaca'ee afaan takkitti turte sunis guyyaama sanatti afaanonni baay'een uumamanii akka walii galanitti namoonni naannawaa tokko jiran afaan garaagaraatiin dubbachuu eegalanii waaqayyoonis afaan isaanii wal jala babaasee jedha. Waaqayyoon afaan isaanii wal jala babaase. Waaqayyoon afaan keenya akka wal jala hin baane hunduma keenya nu haa gargaaru. Egaa kana kan godhe jalqaba irratti cubbuu ture. Sillaaseen samii irratti addunyaadhaan duratti addunyaan kun osoo uumamitti tokkummaaf sadummaa isaatiin galateeffamaa kan ture. Akkuma qiddaasa Diyoosqoroos irratti Addaam osoo uumamii waaqayyoon mootummaa isaatiin tureera. Addunyaa kana osoo uumamii waaqayyoon mootummaa isaatiin tureera jedhee durummaa isaatiif kan dubbatuuf bara sanatti waaqayyoon mootummaa isaatiin galateeffannaa guutuudhaan ture. Waaqayyoo kan jennu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jechuu keenya. Sillaasee jechuun tokkos sadis jechaadha. Waaqayyo gooftaan tokkos sadis yoo jennu addunyaa kana uumuudhaan aangoo isaatiin soorummaa isaatiin arjummaa isaatiin waaqayyoon tokkodha. Sadi kan jennu immoo maqaadhaan akkasumas qaaman hojiidhaan immoo sillaaseen sadiidha. Innis maqaadhaan yoo jennu abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jennu. Akkasumas qaamanis yoo jennu abbaan qaama gonkate ilmis qaama gonkate hafuurri qulqulluunis qaama gonkate kan qabudha. Hojii isaanii yoo jennu immoo abbaan hojiin isaa dhalchuu yoo ta'u ilmi immoo dhalachuu akkasumas hafuurri qulqulluun immoo abbaarraa ba'uudha. Tokko yemmuu jedhaman sadi yemmuu jedhaman immoo tokkodha. Tokkummaaf sadummaa isaanii kun akka nuti tokkummaa fi sadummaa biyya lafaa irratti beeknu kanaa miti. Abbaan keenya abbaan Hiriyaaqoos adda baasee bal'inaan waa'ee tokkummaaf sadummaa Sillaasee barreessara. Tokko yemmuu jennu akka uumama isa jalqabaa akka Addaamii miti. Addaam nama tokko ture, sadi ta'uu garuu kan hin dandeenye ture. Sadis yoo jennu immoo akka Abrahaam akka Isaaq akka Yaaqoob sana sadi namoota garaagaraa ta'ee miti jedhe. Kun akkamitti yoo jenne tokko yoo jennu tokkummaasaa sadummaasa sana kan walitti haguugee kan golgee qabatuu miti. Sadis yoo jennu immoo tokkummaasa kana diigee kan adda baasee kan ibsu osoo hin taane waaqayyoon tokkummaaf sadummaa isaatiin kan jiraatudha. Tokkummaa fi sadummaa nuti beeknu kanarra adda kan ta'edha. Sadummaan kun sadummaa addaa jedhamuudhaan beekama. Sadummaa nuti beeknu kanarra adda kan ta'e ajaa'ibsiifachaa kan ittiin jiraannu. Nama tokko jalqaba irratti uumamni jalqabaa kan ta'e Addaam nama tokko ta'ee uumamee ture. Tokkummaa waaqayyo tokkummaa akkasii miti. Tokkummaan waaqayyoo tokkummaa akka nuti beeknu kanaa miti. Sadummaa isaatis akka uumamtoota keessaa ijoollee waaqayyoo jedhamuudhaan kan beekaman akka Abrahaam akka Isaaq akka Yaaqoob sana sadi kan jennu miti jedhee abbaan keenya dubbateera. Egaa tokkummaaf sadummaan kun dinqii ajaa'iba ta'edha. Tokkummaaf sadummaan kun namni bira ga'uu kan hin dandeenyedha. Waaqayyoon amma sammuun keenya nuuf baachuu danda'u qofa kan nuuf ibsadha. Dursee kitaaba irratti haala adda ta'een ibsamaa tureera. Tokkummaa isaas sadummaa isaas kitaaba irratti haala adda ta'een barreeffameera. Jalqaba irratti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti gaafa dubbisnu Waaqayyoon jedhe nama akka bifaa fi fakkeenya keenyatti haa uumu jedhe. Dursee Waaqayyoon jedhe kan jedhu qaama tokko ta'uusaa kan mul'isudha. Itti dabalee immoo nama akka bifaa fi akka fakkeenya keenyatti haa uumu jedhe. Kun sadummaa isaa kan ibsudha. Dabalees akkasumattis immoo seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti dabalee Waaqayyoon akkas jechuun dubbate. Addaam nu keessaa akka tokko ta'ee jedhe. Nu keessa jechuun qaama tokko ol ta'eedhaaf kan ibsamudha. Kanaaf Waaqayyoon akkas jedhe. Addaam nu keessaa akka ta'e jechuudhaan baroota boodatti raawwatamuudhaaf kan jiru dhuma barichaa irratti akkuma qulqullichi Phaawulos dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti dhumni barichaa wayita ga'etti ilma isaa dubrarraa dhalateen addunyaa kana fayyise jedhee kan isaaf dubbatu. Waaqayyoon booda irratti bara dhumaa irratti abdii Addaamiif gale sun yeroo raawwatamuuf jedhutti foon dhala namaa Waaqayyoon uffatee mul'achuu isaatiif Addaam nu keessaa akka tokko ta'e jechuudhaan Kiristoos gooftaan keenya fayyisaan keenya foon dhala namaa uffachuu isaatti calaqqisiisuuf ture.
Kana qofaa miti. Mana Abrahaamitti yeroo mul'atan Sillaaseen mana Abrahaam deemanii tokkummaa sadummaa isaanii gara mana Abrahaam yeroo isaan seenan yeroo miila dhiqatan haala adda ta'een iccitiin kun isaaf galee Abrahaam illee haala adda ta'een haadha manaasaa Saaraadhaan isheen akkamittiin daabboo kan bittillee akkamittiin hojjechuu akka qabdu sadeen isaanii iccitiidha wal qabsiisee tokkicharraa sadii taasistee akka isheen hojjechuu qabdu haala iccitii adda ta'een ibsa ture. Kakuu haaraatti garuu kun ifatti mul'ate. Inni sadecha waaqessaa turre. Inni barootaaf haala garaa garaatti waamamaa ture. Museen inni waaqa hundaa ol jiraata kan ta'e jiraataa fi jiraachisaa kan ta'e uumamtoota hundumaa gara jireenyatti kan fide tokkummaa sadummaa isaatiin galateeffamaa kan ture ifatti ba'uudhaaf maqaan nuti har'a abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee waaqessinu kun akka nu mul'atuuf dhumarratti waaqayyoon dubbii fayyina keenya garuuf raawwatee booda duukamoota gara addunyaatti yeroo inni ergu akka jedheera. Deematii maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuubuudhaan saboota hundumaa barsiisuudhaan bartoota koo taasisaa jedhamee ililjalatti waaqa galateeffadhaa iccitii sadummaa isa kan nuuf mul'ise. Guyyaarraa kan itti mul'ate kana ifatti baasee Sillaaseen eenyu kan jedhuuf abbaa ilmaa hafuura qulqulluu akka isaan ta'an adda baasee kan ittiin nu barsiise. Waaqayyoon ofiisaatiin mul'atee nuti illee ijoollee isaa ta'uudhaaf waa'ee waaqayyoo hubannee barannee ittiin cuuphamnee jalqaba irratti abbootiin keenya guyyaa 48tti gara mana kiristaanaatti gaafa dhufnu gara mana qulqullummaatti gaafa dhufnu hundumti keenya iyyuu maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphamnee ijoollee Sillaasee taaneerra. Kanaanis abbaa jennee hafuuratti waamamnu waaqayyo irraa arganneerra. Waaqayyoon arjummaa isaatiin maqaa isaarraa akka dhalannu ijoollee Sillaasee akka jedhamnuuf maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphamnee ijoollee isaa taaneerra. Kanaanis abbaa jennee hafuurattiin isa waammannu hafuura ijoollummaa hunduma keenyaaf nuuf laateera. Waaqayyoon abbaa keenyadha. Qulqulleetti Sillaasee jennee Sillaasee waamna. Haadholiin keenya daa'imman isaaniitiin waan garaa laafaniif haadha walitti haadha kan ta'e abbaadha walittis abbaa kan ta'e waan hundumaa keenya ol kan ta'e Sillaasee waan ta'eef gara laafummaan isaanii arjummaan isaanii kan baay'ate dheekkamsi isaanii immoo kan fagaate akka inni ta'e qulqullichi Daawit waa'ee isaa yeroo dubbatu waaqayyoon arjummaan isaa kan baay'ateedha. Dhiifamni isaa kan baay'ateedha. Araarri isaas kan baay'ateedha. Dheekkamsi isaa garuu kan fagaateedha. Yoo dinnee nuti balleessi keenya hammaate malee yoo dinnee waaqayyoo irratti kaka'uu baay'isne malee cubbuun keenya kan nu balleessu waaqayyoo irraa adda kan nu baasu yoo ta'e malee waaqayyoon nu balleessuudhaaf waaqa hin barbaannedha. Waaqa akkasii kana nuti waaqessinu waaqa akkasii ta'e kanaadha nuti kan isaaf bitamnu maqaa isaatiin kan walitti qabne waaqeffannu. Kanaaf inni waaqa keenya inni abbaa keenya haadholiin keenya daa'ima isaaniitiif akkuma naan abbaa hundumaa ol ta'e nuuf na'uu fi waa'ee fayyina keenyatiif samii samoota irraa bu'ee dhala namaa ta'e kan mul'ateedha. Jalqaba irratti jecha ture jechitu waaqayyoo bira ture jechichis nama ta'e jedhamee kan barreeffameef qaama Sillaasee keessa tokko kan ta'e ilmi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaatti dhufeera. Kanaafis fayyinni keenya nuuf raawwatameera. Nuti ijoollee waaqayyooti jechuudha. Ijoollee eenyuti nuti? Ijoolleen maatii isaaniitti ajajamuu qabu miti ree? Waaqayyoo Sillaaseen abbaa keenya eega jennee hafuurattiin isa waamnus eega nuuf kenne nuti waaqayyoodhaaf ajajamuun nurra jiraata. Sillaaseedhaaf ajajamuun nurra jiraata. Sillaaseedhaaf bitamuun nurra jiraata. Waaqayyoodhaaf hin bitamnu yoo jenne garuu du'atu nu eeggata. Nuti waaqayyoodhaaf hin bitamnu yoo jenne cubbuudhaan kufna yoo taane manni keenya mana Sillaasee waan taane gara mana seexanaa ta'uu deema. Kanaaf nuti ijoollee Sillaasee waan taaneef Sillaaseedhaaf ajajamuun dirqama keenya. Jaalala waaqummaa isaatiin kan nu jaalate Sillaaseen ofiisaa mul'isee haala adda ta'een dinqii kan nuuf raawwate nuti akka hin banneef. Sababii badiinsa keenya kan ta'e guyyaa irratti afaan wal jala makame kana namoonni sababii kanaan baduun isaan irra hin jiraatu. Waaqayyoon kan ammoo deebisee bara kakuu haaraa keessatti as deebisee kennaa taasisee ijoollee isaatiif laateera. Waaqayyoon isa dursee cubbuudhaan dhufee kana afaan kana naannessee bara kakuu haaraatti akkuma jiiduu kaboota boqonnaa lama irratti bal'inaan waa'ee isaa yeroo dubbisnu argannu tokkoon ayyaana gooftaa keenyaa kabajuudhaaf gara Yerusaalem deeman sanaaf gaafa guyyaa 50ffaa kan gaafa guyyaa Pharaaklixoos immoo cubbuudhaan kan dhufe kana afaan kana kennaa taasisee duukaa isaatiif kenneera. Mee iljaati waaqayyoon galateeffadha. Afaan guyyaa irraa adda ba'e suni gaafa guyyaa 50ffaa immoo afaan kennaa taasifamee waaqayyoo irra kennameera. Kanaaf nuti ijoollee bara kennaa waaqayyoo itti baay'ate keessa jirru waan taaneef
Sillaaseen waaqessaa jiraachuu nurra jiraata. Sillaasee gaddisiisuu nurra hin jiraatu. Sillaasee dhaabbitamuun nurra jiraata. Yoo akkas hin taane garuu akka warreen baduuf jiran sanaa hireen keenya san ta'a. Nuti sillaaseen akkuma nuufnaa nutis ofii keenya jabaannee seera isaa eeggannee akka jiraannu Waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. Afaan keenyanis immoo Waaqayyoon akka galateeffannu qooqa keenya hundumaa irra kenniyyuu galateeffannaa Waaqayyoof akka dhiyeessinu Waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. Qooqa kan qabu Waaqayyoon haa galateeffatu jedhameerati. Hanga yoonaatti kan nu barsiise kan nu gorsee maqaan Waaqayyoo kan ulfaate fangalatoomee nuuf haa ta'u ililchiraati Waaqayyoon galateeffadha.